Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii duula cichoomnaa jechuun guutummaa Oromiyaa keessatti waraana faashistii Abiyyi Ahmad irratti lola labsee jira. Lola kanaanis kasaaraa guddaa fi naasuu guddaa keessa kan galee mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana waan qabuu fi waan gadhiisu wallaalaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalota Oromiyaa gurguddoo to'achaa jiraachuu fi toota mootummaa Abiyyi Ahmadis akka baalatti harcaasaa jira. Har'aata biyyoolessaa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo amajjii 8/2025 qabanne sidiif qabannee dhufneerraan dhufaana tura. Abdii fi waanteen abdiin sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa godina Walloo aanaa Arxummaa Furseetti duula cichoomina kaayyuu milkeessuuf cibraana sanamnee guyyaa kaleessaa amajjii 7 iddoo addaa mudhii naqaa fi waacotii jedhamutti caasaalee bilxiqinnaa dirqiin uummata walga'ii baasuuf deemaa turte irratti marsee ganama isaa sadirraa eegaluun lola taasiseen sirnicharraa battaratti nama 5 boqachiisuun qawwee AKM 4 yoo hiikkatu 3 ammoo madoo dandammii hin qabneen gaggeesseera. Tarkaanfii ilaalessaa leencotni zoonii kibbaa cibraana sanammee tikstoota barcuma siyaasaa Abiyyi Ahmad irratti fudhate kanaanis mindeeffamtoonni murna bilxiqinnaa baraaganii dishqaaqee hawaasaa keessatti dhukaasaa turuu fi loon jiraattota hedduu saamanii ooffatanii deemuun barameera. Hidhaa fi ajjeechaa fi doorsiinsaa miti bilxiqinnaa uummata Oromoo irratti raawwatamu kamuu qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti deebisuu hin danda'u jechuun waraabonni zoonicha beeksiseera. Ittuma fufuun funyaan Finfinnee jalatti kan argamtu magaalaa aanaa Dagam keessatti diina adabeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oboon zoonii giddu galaa kaaba Shaggar aanaa Dagam gandaan Dagamayee jedhamu keessatti tarkaanfii waraana faashistii PP irratti amajjii 5 fudhateen loltoota Abiyyi Ahmad 18 boqachiisuun 15 madeessee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonuma giddu galeessaa lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii keessatti waraana faashistii PP adabeera. Oboon zoonii giddu gala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii ganda warqee waalessuu jedhamtu keessatti dilbata darbe amajjii 5/2025 ergamtoota bilxiqinnaa irratti tarkaanfii fudhateen 12 irraa boqachiisuun 17 madeessee jira. Oboon godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaa keessatti diina adabeera. Imalli duula cichoomina kaayyoo zoonilee cufa keessatti jabaatee itti fufuun amajjii 5 gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oboon zoonii lixaa godina Wallagga Bahaa Diggaa ganda Shoomsaa iddoo addaa Tulluu Moluu jedhamtu dursee haxxeedhuun waraana faashistii PP maqaa gibira funaanuu jedhuun da'oo godhachuun kallattii lamaan aanaa guutoo giddaa fi Diggaa irraa qe'ee uummata Oromootti saamichaaf bobbaatan baaraaduun macheessee rasaasaan akaa'uun hedduu ishee du'aa fi madoon adabuun of duuba ishee deebisuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Loltoonni bilxiqinnaa kunneen tarkaanfii gootichi guyyaa kana ganamaan irratti fudhate rifachuun of duuba deebi'uun waaree booda humna dabalachuun wayita deebitu mararteewwan sabaa Oboon ammas bakkuma sanatti lola itti banuun daaraa botoroo ishee taasisee gibira isheen funaannachuuf baates hanqisee marsaa lammaffaaf gogsee bakkichaa ishee ari'ee jira. Oduma wal qabatee jiruun Oboon zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Waagaran keessatti waraana faashistii PP du'aa fi madoon adabeera. Irree fi abdiin sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Waagaraanitti tarkaanfii gurguddoo fudhateen diina du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Qeellam Wallaggaa aanaa Waagaraan bulchiinsa magaalaa Moojoo bakka addaa gaaraa citaa jedhamti lola yeroo dheeraaf ganama 1:40 irraa eegaluun hanga 4:00tti humnoota diinaa mooraa gadhiisisuun gaara baqattee eegdee gaaratti itti ol yaabuun haleellaa taasiseen humnoota diinaadhaa 20 ol ajjeesuun 25 ol madoon adabuun ifoomeera. Imalli duula cichoomina kaayyoo ittuma fufuun Oboon zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa Oboon godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Hannaa keessatti lukkeelee bilxiqinnaa du'aa fi madoon adabuun meeshaa sirraa eeggate. Oboon zoonii lixaa imala duula cichoomina kaayyoo itti fufuun godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo ganda Hannaa Wareegee Wangaree jedhamu keessatti dheengadda tarkaanfii akka bakka bilxiqinnaa irratti fudhateen milishaa sirnichaa tokko battalatti yoo boqachiisu tiksitoota sirnichaa immoo 3 boqachiiseera.